Inni waliigalaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa kan bara 2017 birrii biiliyoona 900 fi biiliyoona 70 akka ta'u ragaaleen ba'an ni agarsiisu. Gama biraatiin dookumentiin bajetaa mootummaa Itoophiyaa qophaa'ee fi BBC'n arge akka ibsutti bara 2017 galiin waliigalaa mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 600 fi biiliyoona 12 akka ta'u tilmaamama. Galii fi baasii mootummaa gidduu hanqinni bajetaa birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 58.5 mul'ateera. Bajanni qabame kun dabaluun dinagdee biyyattiidhaaf bu'aa akkamii qaba? Hayyuu dinagdee Dr. Guutuu Teessoo waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa dubbiseera. Bajetii biyya kanaa waggaadhaa gara waggaatti guddachaa deemaa jira. Guddinnichuunsaa dhugaadhumaan barbaachisaadha. Sababiin isaa fedhiin misoomaa, baay'inni uummataa, idaan kaffalamu, jijjiiramii biyya keessatti dhufuu barbaachisu yeroo gara yerootti dabalaa deema sababa ta'eef sana kagitu bajetii waggaa waggaadhaan dabaluun barbaachisaadha. Kun akkuma jirutti ta'ee bajetii waggaa bar'een gaddaatiif baran ammoo hin dabala jedhamee yaadame kun baay'ee garmalee kan ol dhiita'ee jirudha. Humna biyyattii akkaataa guddina bajeta biyyattii kanaan dura amaleeffatame irraa garmalee guddachaa kan dhufedha. Kun immoo fayya qabeessa hin fakkaatu. Waggaa darbees mootummaan gaafa beeksise egaa doolaara biliyoona 300 gaaffii qabaadhaa. Isa kana guutuudhaaf immoo furmaata garaagaraa fayyadamne jedhee beeksisee ture. Hanqinni sun immoo akka jiraatu gaafa hojiirra bara kana oolu qabatamaatti argineeti jirra. Naannoleen tokko tokko miindaa barsiisaallee amma kaffaluu dadhabanitti hojiiwwan misoomaa hedduusaa addaan kutanii hanga dhiisanitti hojii waajjira mootummaattiin geggeessan baay'ee isaallee hudhaa keessa galanii rakkoo hamaa keessa yeroo isaan itti galan mul'ateeti jira. Ammaas bara kana segaan gara biiliyoona 900 wayii yookaan gara tiriliyoona 1tti kan siqu manni maree ministeerotaas isas fuudhanii mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessaniiti jiru. Sun egaan mallaqa baay'ee guddaadha. Akka silaa qabatamaa haala biyya keenyaatti tiriliyooniin tokko furmaata hin ta'u. Sababiin isaa maal jennaan bajetii biyya kanaaf barbaachisu loliisa kaaba ture. Nagaa dhabeenya naannoo Oromiyaaf iddoo tokko tokko jirurraa akka ka'e bu'uurri misoomaa tajaajili hawaasummaaf qisaasamni garaagaraa dhufe birrii yoo xiqqaate tilmaami keenya waggaa tokko dura waggaatti yoo xinnaate birrii Itoophiyaa tiriliyoona 1 biiliyoona naannoo 400tti shallagamutu barbaachisa ka jedhudha. Kun maaliif jennaan waggoota 5 keessatti qisaasama waraansarraa dhufe diigamsa waraansarraa dhufe waggoota 5 keessatti illee bakka itti deebisuudhaaf dabalata bajetaa barbaachisaa jechaadha. Haa ta'uutii garuu akkuma bajeta idileetti tiriliyoona 1 kana Itoophiyaan guutuu akka hin dandeenye ministeerri maallaqaa ibseeti jira. Kan ammoo liqaan guuttachuu ni danda'u jenne gaafa yaan haala liqaama warri lixa addunyaatti kennan gargaarsa dhaabbileen lixa warra addunyaa kanaaf akkasumas mootummaan isaanii kennan garmalee xinnaatee jira sababa ta'eef qaawwaa bajetaa jiru kana guuttachuu danda'u jechuun nama yaaddessa jalqaba irratti jechaadha. Qaawwaadhuma isaayyuu miti isa hin qabaanne jedhan guuttachuun innuu nama yaaddessa. Maaliif jennaan muuxannoon bara 2016 waa hedduu agarsiiseera. Gabaas waajjiraalee mootummaa garaagaraa keessaa bahu akka eerutti yoo ta'e albuudii %100dhaan harka 40 oomishuun akka dadhabame alergeen biyya kana ala ergamu %100dhaan harka guddaa erguun akka dadhabame oomishaaleen yookaan immoo ministeerri tokko performansaa sadarkaa ol akka gadi bu'ee gaafa ilaalu haalli qonna Itoophiyaa keessa jiru guddinni industirii keessa jiru akkasumas immoo abbootiin qabeenyaa biyya alaa dhufanii foreign direct investment ka jennu sana jechaadha. Akkaataan isaan itti dhufaa jiranii wajjin wal bukkee qabne yeroo laal miti isa qaawwaadha jedhame ka'ame isuma nan guuttadha jedhame sana guutuun rakkisaa ta'a jedheetan yaada. Bajeta biyya kanaa keessatti shoora guddaa akka taphatu tokko Finfinneerraa gibiraan galii argamudha. Gibira kana ka kennan immoo dhaabbilee daldala garaagaraa daandii irra ka jiran baay'ee isaanii irraa kan funaanamu. Bara kana misoomaaf jedhamee sararri daldalaa kun baay'een isaa diigameeti jira. Piyaasaa dhaqaanii hanga
Hayaatitti hanga Booleetti hanga gara Meeksikootti kallattii garaagaraadhaan diigamee isaan waggoota dhufan keessatti ijaaramanii dhugumaan gibira sana kaffaluu danda'uu kan jedhu yeroo yaadnu garmalee nama yaaddessaa jechaadha. Kanaaf haala walxaxaa jirurraa kaanee bajeta kana dhugaadhumaan guuttachuu danda'a mootummaan kan jedhu akka nama dhuunfaa tokkootti na yaaddessa. Hanga humni kiyya jirutti hanga kasaaraa fudhadhutti barumsan dhiisuu jedhu. Maanguddoon waggaa 76tti yeroo sadaffaadhaaf kutaa 8ffaa qoraman. Maanguddoon kun Haayiluu Lammaa, Boonaa, Shaallala, Quufaa Oromoo biyya Arsiitti dhalate jechuudhaan of waamu. Qonnaa fi geerarsas jaalala addaa akka qaban dubbatu. Maanguddoon kun ganna 76 yoo ta'an, kaleessaa fi har'a magaalaa Finfinneetti qorumsa kutaa 8ffaa yeroo sadaffaadhaaf qoramaniiru. Milkii barnoota waggoota lamaan darbaniif irraa fagaatee ture bara kana akka argatan abdatu. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Haadha warraa bultii dammajjaan qabaa. Dhaloonni kan dhalchee nama 12 keessa nama 7 qabaa. Erga sanii ani hojjaa qansiraa nan hojjedhaa qansiraa irratti nan ture. Qansiraa irra gara gimbiitan deebi'ee kun erga sanii ammallee hojjechaa san jira. Hojjedhee san nyaadhaa timirtiin kun 2010 irratti intaloota akka qaxareessan horii qabdanii waan qabdanii dalangiidha galgala hin galtanaa gatee jedhu maartan maalii kadur sittiin himu jedhee aaruma saniin yaa gooftaa kiyya timirtiin an seene achirraa nan tasaxxabee haga humnaa nan ga'ee erga sanii halkanii guyyaa baay'een nabbabu halkanii guyyaan itti gadi jedhee yaa gooftaa kiyya galgaloon ganu dhiigeessan timirti beetii iskirimtoo kiyyaa fi dabtara kiyya fudheessan itti gala maali yoo jettee nabbabee maqaa kiyya ka'oo duraa qubaan farramu. Arrabaan tuqee farramuu santu qubaan iskirimtoo kiyya farramuu qabe laafii maaqa beekuu qabe. Timirtii kana fattanamna gizee lama nan fattaname gizee sadeessoo nan fattaname nan kufe. Meeqa fiddanii qabxii? Gizee tokko 27 fide gizee tokko 23 fide lignaatuma kanaan nadaayisan. Amma bara deengaddaa 28 fide warra 50 malee hin ta'uu kan jedhan yaada asumatti deebi ammallee illeen gazzabu bakkiyyatti qabalee sanaa xeenaa udiitti deebi. Kutaa 8 barana kan qoramtan? Kutaa 8 gizee 3 kufe. Amma barana abdii qabdu darbuuf? Barana gara 9 na dabarsitan gara miti na dabarsitan. Hayyee maaliif barattume kaayyoon keessan maali? Dhalootaaf barumsa akkamii kenna isin umurii kanaan barachuun amma umuriin keessan meeqa? Urbii kiyya kana wanni tamaaru hiriyoonni kiyya bakka geetti ga'uu yoo rabbi na dhaqqabsiin hanga yoo rabbi na dhaqqabsiin immoo maqaadha gurra barii namni kuni dulluma isaa keessa waggaa 76 kifilii haganaa gahi hiriyoonni kiyya kun gariin qe'eetti galee kun mana jira kun wayyaa qabani kanaafuu akkana ta'e barata. Kana jira jajjaboomni isaa kana jettanii akka du'anillee maqaan isaanii kunu akka gurri kiyya hin duune gaafa du'ellee akka maqaan aleellisan. Haga jiru immoo waraqata kiyya xaqqabamee ka mormi naa kenne waraqata nabbabee kaati naa kennite barsiisii deebisee xiyyaaqee amma na gaafattu kanallee akkanatti ofii deebisee gammachuudhaa qubarraa bahee quba firmaarraa bahee ija duunfadhee taffarramaa lafaa fi dubartii bareedan jaaladhaa. Qonnan jaaladhaa alamni kun ijoollee siyyallee haga humnaa tamaarfise. Haati warraa keessa maal siniin jedhu umurii kanaan maal barattu eessa geessu siniin jedhanii? Afaanii naan jettu. Shira urmiin tamaarree kana amma tamaarse echa ga'u heddaa hojjaa mangistii qabachuu heddamu xurataan barbaadu tamaaree bakkan gayaadu ganzaballee barbaadu kiyyaa rabbinaa nyaachisu tamaaree akkanatti jedhanii akkasan godhaniitiin jaaladha. Niitii yaada ijoollee kiyyaati. Nan jaaladha. Isiin immoo adda na jalaan du'in jettee na jalatti naa qatarsi naa ergiiti. Fayyaa isiidhaa. Haati warraa keessan isin bira jiru? Arsii bultii qabattee ijoollee. Dhibee wajjin biraati bee wajjin teessu. Yoo deemu gooftuma. Ijoolluma ishii irraa gadi horerraan qooda. Ishiin illee immoo gizee barbaadu hin dhuftee. Bultii 5 bultii 4 bultee makiinaa ofii ijoollee fi wajjin kortee deema. Mee gaafa daree keessa kutaa barnootaa seentanii barattan ijoollee xixiqqootu jira maal siniin jedhu? Ijoollee xixinnoon immoo wanni siin jettu yaa abbaa keenya ulfaadhu kaate asinu keessatti burraatu hin gammanne jedha. Boonullee ilmeen haa kennaa galmata keessanii kana jabeessine ijoollee jabaadhaa tamaara ani dulluma keessa akkana tamaaruun kiyya kun laal akka isin jajjabeessu
Bohaayiluun osoo barumsa kana darbitanii fixxanii yuunivarsiitii ni galtu ammatuu qabxii isin dabarsuu argattan. Gaafsan immoo akka alamaatiitti biyya eebbisee maanguddoo qabaadhu harkaa qabadhee manatti hammatee horoo yarana akkanaan ga'ee Addis Ababaadha haa ta'u maraafuu haa ta'u jedhee gibjaa godhee tanfachuu godha jedhee taas. Osoo xumurtanii hojii mootummaa kana soon argadhe miindaa argadhe jettanii yaaddu? Maal ka hojii dhibeenyaa kenne maa yaadu dhibeenyi namaa agaduutti yaadee nabanyaallee ta'u namni barateetu nabanyaallee ta'ee koota seenaa guyyaa hojjetu.